Ashamarka fuunee akkam turtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu, walitti maal gungumu, akka biyya keenyaatti guyyaa irraa maaltu gungumama wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti inni waliin turan affeerraa kooti. Akkasumas yaada qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu ni dandeessu. Yoo isin fayyada ta'e immoo biyyoota keessaniif sheer gochuu Indagatina. Ega qabxii ko tokkoffaa yookaan gungummiin ko tokkoffaa guyyaa har'aa keessumaa gaaggedduu kana yookaan torbaniitti asitti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bakkoota garaagaraa keessumaa Yurooppii kana keessa deemaa turuun ni yaadatama jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara Faransaay imalanii achi Itaalii akkasumas Jarmanii fi guyyaa kaleessaa immoo yeroo isaan gara UK imaluuf jiranitti dargaggoota yookaan qeerroo UKtiin mormii guddaan isaan mudate akka jirullee dubbatamaati ture jechuudha. Kana irratti keessumaa qeerroo UK guyyaa kaleessaa hiriira kan isaan ba'aa turan wal mormii keessumaa dhiibbaa uummata Oromoo Itoophiyaa keessatti irratti raawwatamaa jiruu fi ajjeechaan bakkoota garaagaraatti namoota nagaa irratti raawwatamaa jiruu fi uummata Oromoo irratti dhiibbaa muummee ministeera Itoophiyaa geessisaa jiru irratti hiriira garaagaraaf dhaadannoo garaagaraa bahaa turuun ni yaadatama qeerroo UK jechuudha. Kana irratti muummee ministeera Itoophiyaa yeroo isaan hiriira ba'uuf jiranitti gara UK imaluuf akka jirullee argamaati ture. Kanaaf sodaa guddaa akka qabanillee yeroo sana dubbatamaati ture jechuudha. Garuu qeerroon achi keessatti qeerroon kumaataman lakkaa'amu UK keessatti hiriira mormii garaagaraa jechuudha. Isa qofa otoo hin taane biyyoota Eurooppii bakkeewwan garaagaraa biyyoota 7 olii hanga 8 imaluu akka danda'u yookaan keessa deemuu akka danda'u illee dubbatamaati jira muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf keessumaa Faransaay irraa kaasee yeroo isaan meeshaa waraanaa garaagaraa akkasumas immoo helikoophitarii dabalatee gara Itoophiyaa gashuuf akka jiranii fi sodaa ulaa galaanaa irratti Eertiraa wajjin qaban illee achi keessatti marii guddaa taasisanii akka jiran gama social media isaaniitiin odeeffamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Egaa ammas biyyoota garaagaraa deemuuf jiran kana keessatti keessumaa rakkoo biyyoota ollaa fi akkasumas immoo sodaa nageenya Itoophiyaa keessatti amma deemaa jiru irratti xiyyeeffatanii waan walii gadi deemaa jiran fakkaata muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Isa malee yookaan muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee akkasumas immoo jeneraalonni Itoophiyaa keessa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabalatee guyyaa kaleessaa gara Raashiyaa yookaan Ruusiyaa Moskoo keessatti waa'ee meeshaa waraanaa akkasumas immoo diroonii helikoophitarii garaagaraa meeshaa ammayyaa yeroo dheeraaf waliigaltee yookaan waliin hojjechaa turuun ni yaadatama Raashiyaa fi Itoophiyaan jechuudha. Kanaaf meeshaalee garaagaraa gara Itoophiyaa galchuuf akka jiranii fi sodaa lola Eertiraa keessumaa Eertiraa fi akkasumas immoo gama Tigray fi akkasumas fannoo walii galanii muummee ministeera Itoophiyaa loluuf akka jiran illee dhagahamaa turuun ni yaadatama. Hanga guyyaa har'aatti jechuudha. Kana sodaa hundumaa dabalatanidha. Fakkaata jeneraalotaa fi akkasumas muummee ministeera Itoophiyaa bakkoota garaagaraa deemaa kan isaan jiran jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas keessumaa mormiin garaagaraa muummee ministeera Itoophiyaa bakkoota garaagaraatti mudachuuf akka jirullee argamaati jira. Egaa qabxii kostaan yeroo darbu Itoophiyaa fi Eertiraan rakkoo gidduu kana keessumaa torbaniitti asitti yeroo dheeraa booddee jechoota walirratti daddarbachuun irra darbee jechoota hamaa keessumaa immoo akka sabaatti uummata Oromoo arrabsiisu guyyaa hundeeffama waggaa 34 irratti Isaayyaas Afeworqii dubbatee turuun ni yaadatama. Guyyaa lama dura jechuudha. Keessumaa waggaa 1985 booddee yookaan waggaa 34 booddee guyyaa lama dura kabajataniiti jiru jechuudha. Hundeeffama isaanii warri Eertiraa jechuudha. Kana keessatti Isaayyaas Afeworqii muummee ministeera Itoophiyaa yeroo Oromummaa leellisu yookaan mootummaa kushuu dhaabuuf akka jirullee jedhee dubbateeti jira. Kanaaf mootummaan Abiyyi Noobeelii nageenyaa uummata addunyaa attala yookaan sobee fudhateera kan jirullee dubbateeti ture jechuudha achirratti. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru keessumaa muummeen Isaayyaas Afeworqii kun uummata Oromoo yookaan immoo Oromoo miliyoona 60 ol arrabsiise kun paartiilee garaagaraa dabalatee akkasumas qondaaltota siyaasaa dabalatee fi namoota Oromoo beekamtii guddaa qaban dabalatee gungummii cimaa kaaseeti jira jechuudha. Hanga guyyaa har'aatti mootummaan Abiy uummata Oromoo hojjechaa jira yookaan Oromummaa leellisee jedhu kuni uummanni Oromoo rakkina guddaa keessatoo jiru dhiibbaa guddaan akkasitti otoo uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru Isaayyaas Afeworqii gadi ba'ee mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo hojjechaa jira jedhee dubbateeti jira jechuudha. Garuu wanti amma raawwatame yookaan immoo jechi akkasii haa dubbatamu iyyuu malee dhiibbaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru keessumaa waggoota 6 asitti rakkinni keessumaa duuti akkasumas manni irratti gubachuu akkas qabeenyi saamamuun kun akkasitti lubbuun ba'uu kun akkasitti dargaggeessa humnaan qabanii waraanatti gashuun kun bara wayyaanee keessa yookaan bara mangistuun fa'aa yookaan bara minilik keessa wanti akkasii ta'ee akka hin beekne hundi keenya iyyuu beekna. Garuu wanti amma Isaayyaas Afeworqii guyyaa lama dubbate yookaan Oromummaa leellisee jedhee cubbuu uummata Oromoo irra kaa'e jechuudha. Cubbuu kana uummata Oromoo irra kan keessise garuu muummee ministeera Itoophiyaa akka ta'e hundumti keenya iyyuu beekna jechuudha. Kanaaf dhiibbaan akkasitti uummata Oromoo irra raawwatamaa jiru
Isaayyaas Afawarqii inni Oromoof dubbate yookaan immoo inni Oromoof falma yookaan immoo mootummaa Oromoodha jedhee gadi baasee dubbatee jiru. Kana hunda kan qindeesse yookaan shira kana kan xaxee Isaayyaas Afawarqiitti dubbate warra Tigraay dabalatee yookaan immoo garee Dr. Gabratsoon Gabra Mikaa'el dabalatee akkasumas warra faannoo of jala buuseetidha. Jecha akkasii yookaan immoo shira akkasii qindeessanii jecha akkasii gadi baasee akka inni dubbatu godhan malee Isaayyaas Afawarqii inni Oromoof hojjeta, inni Amaaraaf hojjeta, inni Tigreef hojjeta kan jedhu keessa ciitee kana hundu waan beeku hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf gidduu kana immoo keessumaa erga Eertiraa fi Tigreen hulaa gidduu isaanii jiru yookaan immoo keellaa gidduu isaanii jiru adda baasan yookaan immoo bananii booddee immoo keessumaa doorsiin garaagaraa loltoota Itoophiyaa dabalatee akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa mudachaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf waliigaltee guddaa qabna yookaan immoo waliin taanee muummee ministeera Itoophiyaa kuffisna kan jedhe immoo Dr. Gabratsoon Gabra Mikaa'el jechuudha. Ibsatti yookaan miidiyaatti gadi ba'ee kan dubbate isa. Kanaaf Tigree dabalatee yookaan immoo warra garee abuuntaa kana dabalatee akkasumas faannoolee of jala buusanii yeroo isaan of jalaa didichanii muummee ministeera Itoophiyaa kuffisuuf yookaan irratti lola banuuf akka jiran argamaati jira. Kun immoo cubbuus immoo miti jechuudha. Kanaaf dhiibbaan uummatarra ga'u yoo jiraate qaama gara biraa hojii walii galanii mootummaa kuffisuun kun anuma jirudha. Kanaaf dhiibbaan ammas gama muummee ministeera Itoophiyaatiin qaamota garaagaraa dabalatee irratti raawwatamuuf jiru argamaati jira jechuudha. Kan ammoo ifaaf bilisatti gadi bahaniiti warri Tigree yookaan gareen Dr. Gabratsoon Gabra Mikaa'el dubbachaati jiru. Kun hundi immoo yookaan immoo kan isaan akkasitti jajjabaatanii dubbatan erga booddee filannoo biyyaalessaarraa haqamaniiti booddee jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti illee waliigalteen akka hin jirre argamaati jira. Keessumaa immoo erga obbo Geetaachoo Raddaa paartii Tigree keessatti yookaan guyyaa muraasa dura paartiin biyyaalessaa yookaan immoo boordiin filannoo biyyaalessaa ji'oota sadiif eeyyama erga kennee booddee immoo rakkinni guddaan isa durii caalaa hammaachaa dhufeera jechuudha. Kana hunda salphina kana hunda kan gochisiisaa jiru qaamota garaagaraa of jala buuseeti Isaayyaas Afawarqii Tigree faannoo dabalatee isaan kan of jala naqeeti yookaan immoo daboo of jala hiriirseetidha jecha akkasii uummata Oromoo irratti arrabse yookaan jecha akkasii uummata Oromoo irratti darbatamaa jira jechuudha. Kanaaf gaafa rakkinni tokko qaama nagaa otoo hin taane lolli tokko bakka tokkotti yoo ta'e biyyoota ollaa isaa ta'u biyya keessatti rakkinni tokko yoo uumame rakkoo kana kan godhe Oromoodha. Kanaaf ammasii mootummaan kun kan Oromoodha inni jedhame kuni otoo uummanni Oromoo akkasitti dhiitama kabalamuuti mootummaan kun kan Oromoodha jedhame. Bakka nagaatti uummanni Oromoo guyyaa tokko waamamee hin beeku jechuudha. Qaamni biraa yookaan sabaan Amaarri isaa godhu, Tigreen isaa godhu, Dabuubiin isaa godhu, Silxeen isaa godhu qaamni tokko yakka tokko yoo raawwate ofii isaanii duubatti reenanii duratti uummata Oromoo akkas godhe yookaan uummata Oromoo rakkina akkasii geessisedha. Kun immoo erga muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabatee irraa kaaseeti wanti kun kan raawwatamaa ture. Muummee ministeera Itoophiyaa gaafa inni aangoo qabatee Finfinnee keessatti lubbuu namoota kumaatamaatu madaa'e inni kan lubbuun isaa darbe. Kana hunda rakkinni gaafa sachitti raawwatame uummata Oromoo miti kan godhe. Garuu shira ofii xiqqeessanii uummata Oromoo irratti boombii darbachiisanii uummata Oromoo madoo fi du'aan adabanii jiru jechuudha. Shira kanaan kan qindeesse mootummaa aangoo irra jiru jechuudha. Kanaaf rakkina gaafas mudate sanas dhiibbaa yookaan immoo rakkinni kan irra ga'e uummatuma Oromoodha jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraatti rakkinni tokko yoo uumame uummata Oromoo akkas godheedha. Cubbuu uummata Oromoo irra kaa'u jechuudha. Garuu rakkina bakkoota garaagaraatti raawwatamu uummanni Oromoo otoo harka keessaa qaban uummanni Oromoo harka keessaa qabaadha. Ammasii muummee ministeera Itoophiyaa uummata Oromoo hojjechaa jiraadha. Garuu an ajjeefamaa jiru, kan dhiitamaa jiru, kan hidhamaa jiru, kan lolatti darbatamaa jiru uummata Oromooti jechuudha. Kanaaf wanti Oromoof ilaalcha ta'ame mootummaan kamiyyuu jijjiiramu mootummaan durii isaa ta'u mootummaan amma aangoo irra jiru uummata Oromoo hin dhiita hin kabala hin ajjeesarraa kan hafe bu'aan uummanni Oromoo argateef tokko hin jiru. Kanaaf ammas rakkinni guddaan uummata Oromoo irratti rakkoon hamaan mootummoota darban caalaa kan ammaatu mudate jechuudha. Mana baasanii ajjeesuurra salphinni kana caalu hin jiru. Haadha jalaa qabanii waraanatti erguurra salphinni kana caala hin jiru. Mana irratti gubuurra salphinni kana caala hin jiru. Ati waraana deeggarta yookaan immoo ati qaama biraa deeggarta jedhanii mana gadi baasanii ajjeesuurra salphinni kana caala hin jiru. Bara mootummaa kamiiti wanti kun akkasitti raawwatamee beeka. Bara mootummaa kam keessa rasaasaan horiin akkasitti ajjeefamee beeka. Bara yoomiiti midhaan akkasitti rasaasaan gubatee beeka. Bara mootummaa warra kamiiti. Kanaaf Isaayyaas Afawarqii Oromummaa leellisa mootummaan kun haa jedhu malee icciitii Oromoo keessa jiruu fi icciitii mootummaa kanaa fi uummata Oromoo gidduu jiru otoo baree uummanni dhugaa uummata Oromoo fi dhiibbaa uummata Oromoo irra gahaa jiru kana baruu danda'a. Garuu qaamota garaagaraa paartilee garaagaraa sobdootaa fi faarsee bultoota of jala naqeetidha uummata Oromoo miliyoonaan arrabsiise jechuudha. Kan hunda kan gochiise yookaan uummata Oromoo kan arrabsiise mootummaa aangoo irra jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru isa durii caalaa hammaate malee erga muummee ministeera Itoophiyaa keessumaa waggoota 7 ta'etti erga inni aangoo qabatee booddee immoo kan durii caale yookaan immoo dubbachuu isaatti yeroo inni qaana'edha uummanni Oromoo. Yoo dubbatellee yeroo itti hidhamudha jechuudha. Kun immoo argaa jirra. Gaaffii mirgaa yeroo gaafatan kun ogeeyyonni fayyaa bakkeewwan garaagaraatti hidhamanii akka jiran hanga guyyaa har'aatti barsiisonni hidhamanii akka jiran kan rakkina tokko yookaan siyaasa hojjetanii otoo hin taane
gaaffii mirgaa gaafatanii miindaan nuufaa dabalamuudhaanii akkasitti hojiirra ari'amaa jiru jechuudha. Uummanni illee wal'aanamtoonni illee hospitaala dhaqanii yeroo isaaniitti du'aa jiranidha jechuudha. Kanaaf rakkinni yookaan immoo nageenyi illee Oromiyaa keessatti yookaan biyya keenya keessatti akka hin buune illee mootummaan gochaa otoo jiru faarsee bultoota jedhee biyyoonni ollaa akkasitti Oromoo arrabsiisu jechuudha. Oromoo arrabsaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkinni gidduu keenya jiru yookaan immoo rakkina Oromoon qabu otoo baranii akkasitti dubbatamu ture jechuudha. Kanaaf wanti amma raawwatamaa jiru keessumaati qaama mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru hin hammaate yookaan irra caale malee wanta isaa gadi yookaan mootummoota darbanii gadi miti jechuudha. Kanaaf dhiibbaan irra gahaa jiru bakkoota garaagaraatti raawwatamaati jira jechuudha. Qabxii gosattaan yeroo darbu gaa waa'ee faarsee bultoota gidduu kana immoo keessumaa qondaaltota siyaasaa Jawaar Mohaammed dabalatee Taayyee Dandahaa dabalatee qaamota garaagaraatiin irratti raawwatamaa jira jechuudha. Guyyaa irraa ammoo wanti gadi bahe tokko irreecha waggaa dhufu yeroo isaanii galaana diimaa irratti irreeffannaa jedhan faarsee bultoonni argamaati jira jechuudha. Namni tokko qaama mootummaa yookaan mootummaan kun akkas godhe yeroo jedhe kan siidhu mootummoota hin taane warra faarsee bulu kanadha. Amma rakkinni guddaan biyya keenya keessatti nageenyi illee kan buuneef kan gochaa jiran jechuudha. Yeroo isaan dhiitanii qabalanii namoota nagaa yeroo isaan amma hanga sadarkaa ammaatti ukkaamsanii jiru. Namoota baay'ee ukkaamsanii jiru. Kan hunda kan hojjete mootummaan otoo hin beekin warra faarsee bulu warra garaaf jiraatudha jechuudha. Amma immoo guyyaarraa immoo galaana diimaa irratti annee irreecha miilanaa waaqessina yookaan immoo irratti annee irreeffanna kan jedhu kuni hammam dhugaadha. Bishooftuu keessattuu lubbuu namoota darbee Finfinnee keessattuu namoota hedduutu darbee Buraayyuu keessatti namoota hedduutu lubbuun isaanii darbee galaana diimaa eessarra godhameetiin uummanni Oromoo qe'ee galaana diimaa irratti irreecha irreeffata. Kanaaf rakkoon ammas gama faarsee bultootaan uummata irratti raawwatamaa jiru uummanni Oromoo akka du'uu fi akka inni salphatuu fi akka inni isuma jiru kanarraallee akka inni baduuf kan gochaa jiru warra faarsee bulu tokkodha mootummaa xaanee jechuudha. Kanaaf Bishooftuu keessatti iyyuu dhiitanii otoo qabalanii mukarraa mukatti qeerroo otoo isaan ari'anii namoota muraasa dhaqee irreecha sana irreeffata. Finfinnee keessatti namoonni karaarra bulee ganama irreecha irreeffata. Kanayyuu fattashaa meeqaan gidiraa meeqaan lafoo dhaqee miti Finfinnee irraa ka'ee Bishooftutti kan namni irreecha irreeffachaa ture. Isa kam somni kuni yookaan immoo somni ija qabu kun. Jarri kun yookaan warri faarsee bultu kuni afaan isheetu osoo hin taane wayyaa isheetu sobaa jechuudha. Kanaaf kiiloomeetira amma kamii keessa deemaniitu dhaqanii galaana diimaa irratti irreecha irreeffata uummanni Oromoo. Isa kana keessatti burqaa mataasaa qabu kan Oromiyaa keessatti an irreeffanne mootummaa gaafatan irratti hin irreeffanne seeraanii yookaan nagaa isaanii yookaan mirgi isaanii eegameef hin irreeffanne akkamitti galaana diimaa irratti mirgi uummata Oromoo eegameef irreecha irreeffata. Kanaaf somni jarri kun sobaa jirtu akka durii uummata Oromoon attalala yookaan uummata Oromoon soba yookaan uummata Oromoo dhiiteen bula inni jedhamu kun dhumeenuma malee uummanni akka durii miti. Yookaan akka durii nama sobanii nama bulchuun kuni nama dhiituun kuni akka duriitti si yaabbadheen deemee ati naa baatam yookaan ati na baattan kuni bara duriiyyuu yookaan bara mootummaa duriiyyuu dhiitamaa yookaan ajjeefamaa ture. Kanaaf bara Oromummaa isaa bara yookaan bara mirga isaa baratti uummanni Oromoo dhiitame yookaan sobamee jiraachuu hin barbaadu. Kanaaf qaqqeen galaana diimaa irratti miilan irreecha irreeffannattee warri faarsee bultoota 2-3 taate gadi baate halaaktu kuni uummanni Oromoo kana hin dhagahu. Kanaaf qeerroo bakkoota garaagaraa keessatti qabanii otoo waraanatti gashaa jiranii otoo dhiitanii kabalanii ajjeesaa jiranii otoo bakkoota garaagaraa keessatti irreechi bakkoota malkaan baay'een otoo jiru Bishooftuu keessatti lubbuu namoota hedduutu darbe hanga guyyaa har'aatti namoota hedduutu mana hidhaa keessa jira. Finfinnee keessatti isinii qaama biraa deeggartu jedhanii isin isaan irratti alaabaa argineerra jedhanii isin qeerroodha isin mootummaa garbiraaf hojjetu yookaan immoo dhaaba garbiraaf hojjetu jedhanii namoota baay'eetu hidhaa jira. Namoonni 47 ol Buraayyuutti warreen qabamanii hidhaman namoonni baay'een hanga guyyaa har'aatti ukkaamsamanii jiranii. Kana hunda yakka hojjetanii otoo hin taane aadaa fi safuu uummata Oromoo mul'isuuf fedhanii irreecha yeroo isaan deeman qabamanii qaama biraa deeggartu jedhanii hidhamanii jiru. Nama baay'eetu miidhamanii dhiitamanii rasaasan ula'anii hanga ammaatti namoota baay'eetu du'aaf jireenya jidduu jira jechuudha. Kanaaf faarsee bultoonni waggaa dhufu akkamitti galaana diimaa irratti irreecha irreeffannattee gadi baatee sobdi. Kanaaf soba amma kana ga'u uummanni Oromoo hin dhaga'u. Du'een du'a malee uummanni Oromoo akka durii miti. Uummanni Oromoo qaroomeera. Uummanni Oromoo bareera waan ta'eef rakkoo faarsee bultootaan keessumaa immoo warreen mootummaa kanarratti dhiibbaa geessistu jedhanii qaamota garaagaraa yeroo isaan rakkinaa fi dhiibbaa guddaa keessa geessisaa jiran argamaati jira jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru isaanuma. Kanaaf nageenyi illee biyya keenya keessatti akka hin buuneef dhiibbaa yookaan rakkina geessisaa akka jiru kan gochaa jiru warra faarsee bulu kanadha jechuudha. Kanaaf qaamni tokko qaama tokko yoo deeggare kun immoo biyya keenya keessatti qofa otoo hin taane biyyoota garaagaraa keessatti inuma jira. Kanaaf dhiiteen si busha yookaan immoo kabaleen si jiraachisaa yookaan naa dhiitame yookaan naa kabalame gadi jedhii sin fedhadha inni jedhamu kuni mootummoota darbaniif hin taane mootummoota darban kufu jedhamee yaada yeroo jiru. Kanaaf warri garaaf jiraattee uummata Oromoo rakkinaaf dhiphina keessa gashitus
guyyaa tokko itti gaafatamummaa fudhatanii itti gaafatamummaa sana kan baachuu danda'u abbaa isaa akka ta'e argamaatti jira jechuudha. Dhumarratti gaa keessumaa gaa guyyaa kaleessa galgala gaa godina Wallagga Bahaa keessatti gaa waraanni mootummaa gaa qaama biraa deeggartu yookaan si waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhanii yeroo isaan namoota 3 nama waggaa 80 illee guyyaa kaleessa Wallagga Bahaa keessatti ajjeesanii jiru jechuudha. Namni waggaa 80 bara mootummaa kam keessadha waraana yookaan qaama biraa deeggara jedhamee shakkamee yookaan immoo lubbuun isaa akkasitti rasaasaan rukutamee beeka. Yeroo darbee godina Wallagga Bahaa keessatti nama umurii waggaa 80 eeboo irratti arganii isin ittiin waraanuuf yookaan immoo ittiin ajjeesuuf jedhanii yeroo isaan ajjeesan yookaan siree irratti tumanii yeroo isaan ajjeesan argamaatti ture waggaa kana. Ammas nama waggaa 80 guyyaa kaleessa galgala mana baasanii ajjeesanii jiru. Qaama gara biraa deeggartadhanii namni waggaa 80 taa'ee yoo ka'uu hin danda'u. Akkamitti waraana biraa deeggarta yookaan immoo qaama biraa deeggartadhee waraanni mootummaa gadi baasee ajjeesa. Kanaaf rakkinni keessumaa Wallagga keessattis ammas raawwatamaa jiru isa durii caalaa hammaachaa dhufe. Yookaan jibbisiise mammoona dubbachuun isaallee kan inni nama qaaneessuu fi oromummaa ofiillee kan nama jibbisiisu ta'aati jira jechuudha. Nama waggaa 80 nama dubbachuu hin dandeenye nama bakka taa'ee ka'uu hin dandeenye qaama biraa deeggartadhee waraanni mootummaa gadi baasee ajjeesa. Ofiiyyuu du'aaf jireenya jidduu jira namni waggaa 80 kanaaf waraanni mootummaa garuu guyyaa kaleessaa keessumaa qaama mootummaa ammaatiin kan hoogganamu ajjeesee jira jechuudha. Kanaaf waraanni adda bilisummaa erga yoomiiti mana taa'ee kan inni waraana mootummaa lole. Namni waraana adda bilisummaa Oromoo ta'e waraanni isaa beekamu laga jira malee mana hin jiru. Kanaaf namni qawwee qabatu laga jira isa lagaa qeemaaf hin ajjeenne. Shakkamaan kun amma yoomiitti bara mootummoota darban bara wayyaaneen uummata Oromoo akkasitti qaamarraa kutaa turte qaama garaagaraa irraa kuttee yeroo isheen akkasitti uummata Oromoo gidirsaa turte akkasitti hidhaa turte ukkaamsaa turte lafa jalatti hidhaa turte iyyuu shakkamaan hin hidhame malee gadi ba'ee ajjeefamaan ture. Halkan dawoo godhatanii nama ajjeesuun kun immoo waggoota 7 asitti keessuma argamu ministeera Itoophiyaa aangoo qabateeti asitti immoo hin caale hin hammaate. Kanaaf nama waggaa 80 gadi baasee waraana deeggartadhee ajjeese. Kanaaf waraanni laga jira waraana laga jiru sana qabanii eeganii maaf hin ajjeenne isa kilaashii baatu isa bosona jiru maaf haqanii barbaadan hin ajjeenne. Nama mana jiru ani nagaadha nama mana isaa yookaan qeessaaf qabeenya isaa irra jiraatu nama dhala isaa guddifatu waraana deeggartaa jedhanii ajjeesu. Inni mana jira malee laga hin jiru. Nama mana jirutu waraana adda bilisummaa Oromootti shakkama jedhee mootummaatu uummatatti bobbaase moo isa mana jiru kanatu waraana adda bilisummaa Oromoo jedhamu kanatu giraama nama gale yeroo ammaa kana immoo. Kanaaf guyyaa kaleessa godina Wallagga Bahaatti wanti ta'e kuni ammas rakkinni kun daran isa durii caalaa itti deddeebi'aa dhufe jechuudha. Namni waggaa 80 ajjeefamuun kuni keessumaa mootummaa kanaafuu gaarummaan qabaatu isa ajjeeseefu kuni kan nama gaafachiisu yookaan immoo inni Oromoodha jechuun illee nama yakkisiisa jechuudha. Kanaaf rakkinni ammas bakkoota garaagaraatti keessumaa Wallagga keessatti raawwatamaa jiru. Wallagga qofa kan hin taanedha. Amma immoo bakkoota garaagaraa bakka waraana adda bilisummaa Oromoo jira jedhamee yaadamutti uummata Oromoo Harargee dabalatee akkasumas immoo Boorana akkas Arsii dabalatee illee Shawaa gidduu gala keessa kana dabalatee bakkoota garaagaraatti uummata Oromoo yeroo isaan rakkisaa jiran, yeroo isaan dhiphisaa jiran, yeroo isaan qabeenya saamaa jiran. Amma immoo namoonni keessumaa erga waraanni gidduu galaa yookaan warri sanyiitiin hoogganaman erga galanii booddee immoo waraana mootummaa wajjin walii galanii yeroo isaan halkan uummata irra deemanii qarshii 10,000 hanga 50,000 yeroo isaan uummata irra saamaa jiran immoo argamaati jira jechuudha. Kana hunda shira kan qindeessee uummata Oromoo hiyyumaaf salphinatti kan hambisaa jiru mootummaa aangoo irra jirudha jechuudha. Shira isaan xaxanidha uummanni Oromoo hiyyumatti kan hafaa jiru. Mana baasanii ajjeesu kan ajjeese waraana abaawutu yookaan shaneedha jedhu qabeenya fuudhanii birrii miliyoona fideedhanii qabanii hudhanii ajjeesanii shaneessuun ajjeesedhanii yeroo isaan qabeenya saaman bakkoota garaagaraatti argamaa jira. Yeroo isaan ukkaamsanii birrii amma kanaaf bayyadhanii yeroo isaan ala qabanii ala isaa waraanatti erganii birrii amma kanaatiin immoo alli kee deebi'ee hagaloo jedhanii yeroo isaan rakkisan shanee miti waraana mootummaatu bakkoota garaagaraatti kana raawwachaa jira jechuudha. Kanaaf dhiphinni uummata Oromoo amma keessa jiruu fi dhaabatee yeroo inni uummanni Oromoo du'aa jiru kana keessatti qabeenya amma kana kan gaafachaa jiru mootummaa aangoo irra jiru. Keessumaa immoo waraana karaa deemtu karaarra walitti qabee mootummaan leenjisee uummatatti gadi bobbaasee namoota waggaa 80 kun karaarratti ajjeestee jechuudha. Mana gadi baastee ajjeestee jechuudha. Kanaaf rakkinni uummata Oromoo keessa jiru isa kan Oromiyaa keessaa qofa osoo hin taane dhiibbaa mootummaan uummata Oromoo irratti raawwatamu irra darbee mootummoonni ollaallee uummata Oromoo hojjechaa jira jedhanii muummee ministeera Itoophiyaa dhiibbaa uummata Oromoo irra gahootu arganii akkas jedhanii uummata Oromoo miliyoonaan lakkaa'amu arrabsaati jiru jechuudha. Uummata Oromoo akkasitti dhiphachaa jiru. Uummata Oromoo qeessa gadhiisee manni irratti gubachaa jiru. Beellanni isaa rasaasa waadamatoo jiru uummata Oromoo hojjechaa jira mootummaan kun jedhanii uummata Oromoo irratti yeroo isaa jichan taanee fi yaadan taanee fi qeeqa garaagaraa gadhiisaa jiran argamaati jira. Kana hunda raawwachaa jiru immoo namoota
mootummoota ollaa hojii walii galan yookaan immoo paartilee garaagaraa uummata wajjin uummatarraa dhiibbaa qabanii fi uummata Oromoo jibban walii galaniitidha. Isa boorqiin akka inni akkas jedhu godhan malee uummata Oromoo rakkina uummata Oromoo yookaan immoo dhiibbaa uummata Oromoo irratti fi mootummaan amma aangoorra jiru uummata Oromoo irratti dhiibbaan ni geessisaa jiru wallaalaniiti miti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kan itti himatu dhabe malee mootummoota darban caalaa mootummaa ammaatu uummata Oromoo ajjeesaaf salphisaa fi hidhaa fi gidirsaa jira jechuudha. Kanaaf rakkinni biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru isa durii caalaa hammaachaa dhufeera. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horri Miidiyaa qophiin gongommii koo guyyaadhaa kan hangammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allattisaa Dhaabaati. Qophii gongommii biraan hanga walitti deebiitu immoo qophiilee Horri Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.